Ashama daawwattoota keenya egaa Shankoorii miidiyaa warri subscribe godhaati. Akkasuma egaa artistii keenya Weellisaa Ijoo Seenaa Toleeraa akkasuma barreessaa daayirektara fiilmii akkasumas immoo barreessaa kitaabaa nama cimaa kan jajjabeessaa isin jenna. Shankoorii miidiyaa irratti fiilmoon ajaa'ibaa irratti gadhiifamu. Sanarra garuu subscribe barbaachisu waan ta'eef hin barbaachisa waan ta'eef subscribe godhaa. Seenaa daawwadhaa. Daawwattee garuu subscribe godhe. Akkasumas hojii isaa babbareedaa yeroo dhiyootti isinii gadhiise seenaa daawwadhaa share copy link subscribe godhaadha. Shankoorii miidiyaa. Shankoorii miidiyaa. Kan keeti miti? Kanuma keeti. Shankoorii miidiyaa. Kanuma keeti miti? Hojii kee hundumaa achirratti gadhiiste. Kan waadha. Isinis akkasuma seenaati share copy link subscribe godhaadha. Yeroo dhiyootti hojii babbareedaa fiilmii taphoota gaggabaaboo diraamaa babbareedoo akkasuma hojiiwwan bashannansiisoo fi seenessa garaagaraa karaa Shankoorii miidiyaa qabannee isin dhufaa jirra. Maarree isin immoo seentanii subscribe gochuudhaan share gochuudhaan hiriyoota keessanitti affeeruudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Filannoon keessan Shankoorii miidiyaa haa ta'u.